namni na gargaaruu hin jiru. Baay'ee rakkadheeti godhadhee beektaa gisee daa'imummaa warra kiyyaa duranitti. Bakka homaa namni sin beeku ollaanis na tabaabara wanni nyaadhuuti. Kanaaf amma beektaa hakimis kan nageessuu hin jiru. Narratti baay'ee ture. Maalirraa kan ka'e akkas ta'e iji keellachuu siin argitu? Hin argu kun bahee jira tokkichi. Sirumayyuu jechuudha. Akka gilaakoomaa. Innidha hakimis namni na fudhatee deemeeti. Bakka maa go'uu hin dandeenye. Dooktaris akkasumatti ilaaleeti boquu kun hin danda'amu baay'ee turee jira gilaakoomaadha irratti dabree jira naan jedhee. Kunis bakka amma wanna nyaadhullee nama na gargaara. Kunis nan targala amma akkana. Warqituu Maammoo jedhamti namoota rakkatan biraan naa ga'e jettee birrii ergiteedha. 4,000dha kuni. Qabee waan tokko si gargaaruu danda'a waan ta'eef kan sirraa eegamu amma eebbisuudha buletti keenya kana. Yaa kennu fayyaa argattu rabbi ishee yaa argattu ishee yaa guddattu ulfaattu ishee rabbi ishee yaa kennu galatoomaa. Buleessi keenya kana akkuma argitan qaama miidhamaadha. Ijaan hin argu nama homaa hojjetee jiraachuu hin dandeenyedha. Gargaarsa namaatiin amma yoonaa kan inni jiraatu uffatas kan kennuuf namadha. Keessa jiraatullee mana qabaleeti. Rakkoo adda addaatiin saaxilamee kan jiru iji isaa lamaan iyyuu arguu hin danda'u. Haadhaas hin qabu, abbaas hin qabu, nama na gargaaru hin qabu jechaa jira. Nama kana akka jajjabeessitan isiniin jenna. Abbee bakka yeroo biraa deebinee si gaafanna. Jabaadhu waaqayyo faana ta'u. Eshi abbee. Eshi. Eshi. Fayyaa ta'e. Eshi.